Dhiibbaa ministeera barnootaatii fi biiroo barnoota magaalaa Finfinnee irraa dhalachaa jiruun barattoonni musliimaa rakkoo guddaadhaaf saaxilamaa jiraachuu himachaa jiranii. Kana irratti odeeffannoo akkasumas yaadota bal'inaan gara sooshaal miidiyaatiin ka'aa jiran irratti wanta walitti qindeeffanne qabna. Oduu gama biraatiin ammoo ajjechaan suukanneessan Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti loltoota bilisiginnaa akkasumas humnoota finxaaleeyyii Amaaraa isaan tumsamaniin raawwatamuun kan itti fufeetoon dhagahamaa jira. Kana irrattis oduu qabna. Odeeffannoo keenya gama biraatiin ammoo ministeerri haqa biyyattii namni doolaara 100 ol baate loltoota mootummaatiin saamichi akka irratti raawwatu jechuu wajjin wal qabate odeeffannoo ba'aa jiran irrattis wanta walitti qabanne qabna. Gama biraatiin loltoonni TPLF gargaarsi gaan gara Tigraay seenaa hin jiru jechuudhaan komii dhiyeessuun dhagahamaa jira. Waliigalteen TPLF fi bilisiginnaa hedduutti deemaa jiru. Akkasumas lolli naannichatti itti fufee wajjis wanta dhaga'uu qabdan walitti qindeeffannee dhiyaannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu keessanaa keessan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaachaa oduu saatanaa kan isinitti himu'an of beeksabaatiin. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenya hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf like, comment, share godhaa jechaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Biiroon barnoota magaalaa Finfinneedhaa qajeelfama ministeera barnootaa Biraanuu Naggaa irraa bu'uun barattoota musliimaa irraan dhiibbaa guddaan geessifamaa jiraachuun ifatti mul'ataa jira. Barattoonni musliimaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessa baratan baatii Ramadaanaa keessa salaata dhorkamuu isaaniin eeggadduu kan ibsaa jiran hoggaatoo gama biraatiin hooggantoonni biiroo barnoota magaalaa Finfinnee fi itti gaafatamtoonni manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi marii gaggeessaniin barnoonni gocha amantaarraa bilisa maqaa joonii dhiibbaalee adda addaa barattoota ilmaan musliimarraan gahaa jiraachuun kan mul'ataa jiru. Torbaan kana keessa manneen barnoota adda addaa barattoonni musliimaa salaata keessatti kan dhorkamaa jiran hoggaatoo tarkaanfii hanga barattoota dareerraa ari'utti fudhachaa jiraachuun mul'ataa jira. Hayyuu musliimaa namni ta'an Ustaas Abubakar Ahmad yaada kennaniin du'aayii baatii Ramadaanaa keessa jalqabamee sababa gochuun barattoota ari'uudhaa fi duula godhamee duuba eenyuu fi maaltu jira kan jiru gaafii keenya kan jiran hoggaatoo Ustaas Abubakar akka jedhanitti namoonni idilee tasgabbii dhabuu Itoophiyaa duuba maal akka jiru xiinxaluudhaaf dirqamaa jiru jaam. Gaafiin gochaa kana duuba jira maaltu yaadamee kan nama jechisiisu hoggaatoo hariiroo uummataa fi mootummaa gidduu jiru gaarii jaamee ibsamuu akka hin dandeenye ibsuudhaan gaafiin guyya guyyaan ta'aa akka itti dhufee dubbatama. Hooggantoonni biiroo barnoota Finfinnee fi itti gaafatamtoonni manneen barnootaa marii guyyaa kaleessaa gaggeessan irratti manneen barnoota tokko tokko keessatti gochoota maqaa amantaa raawwataman mul'achuu isaanii fi kunis seera ittiin bulmaata manneen barnootaa waliin kan wal faalleessu ta'uu kan ibsa biirichi hoggaatoo marii kana irratti barattoota muraasni mooraa mana barumsaa keessatti gocha amantaa waliin wal qabatu raawwachuudhaaf yaalii gochaa akka jiranii fi ajandaa siyaasaas gara manneen barnootaa keessa akka seenu gochuun barattoota haala hin barbaachifne keessa akka galan taasifamaa jira jechuudhaanii kan gareen kun fakkeessuudhaan dubbachuudhaaf yaalaniim. Itti gaafatamaan biiroo barnoota Finfinnee namni ta'e Dalaalaan Mulaatu akka ibsanitti barnoonni amantaarraa bilisa ta'us manneen barnoota tokko tokko keessatti sochii seeraa sadarkaa idil addunyaatti fudhatama qabu kan faalleessan mul'atanii jiru kan jiruu fi barattoonni manneen barnootaa hunda keessa jiran yeroo barnootatti mooraa alaa akka hin baane daayirektaroonni itti gaafatamummaa isaanii akka baatan ni hubachiisna kan jiruu fi biirichi barnoonni sochii amantaa akkamirraa bilisa akka ta'u itti gaafatamtoota waliin waliigallee jirra jechuudhaan namni kun dubbatama. Marii gaggeeffamee fi gabaasaalee dhimma kana ilaalchisee ba'aniif deebii kan laatan ammoo Ustaas Abubakar duula bulchiinsa barattoonni musliimaa salaata akka hin salaanneem akka hin soomannee fi barnoota isaanii akka hin hordofne gochuudhaaf fudhatame fakkaate jechuudhaan yaaddoo qabaachuu kan ibsan hoggaatoo biiroon barnoota magaalaa Finfinnee ibsa baasus galgala dubbisnee kan jiran Ustaas Abubakar hoggansi dogoggora bilisummaa amantaa dhiibuu seerota biyya keenya karaa sirrii hin taaneen hiikuu akkasumas yeroo fi haala jiru tilmaama keessa hin galchine jechuudhaan kan dubbataniim. Barattoonni musliimaa maatii fi qaamoleen qooda fudhattootaa akka ka'umsa ofiin furmaata dhumaa akka barbaadaniif dhiibbaa barattoota musliimaa irratti godhamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii kan jiran hoggaa ta'u qaamni hunduu bifa tasgabbii qabuun
bifa tasgabbii qabuun akka buluun waamicha dhiyeessaa jira. Sanbataa fi dilbata dhufuu manneen barnootaa maatii barattootaa waliin dhimma kana irratti marii akka taasisan biiroon barnoota magaalaa Finfinneedhaa beeksisuun kan mul'ate hoggaa ta'u, dhimma kanaa wajjin wal qabsee namoonni hedduun gara fuula sooshaal miidiyaa gubbaatti yaada isaanii qooddataa kan jiran hoggaa ta'u, hijaaba barattoota shamarran musliimaa akkasumas waqtiilee salaataa mana barumsaa keessatti ga'uu danda'an wajjin wal qabatee yaadonni kallattii hedduudhaan ka'uu fi dhiibbaan amma deemamaa jiru kun bu'uurumaan ministeera barnootaa keessaa kan kaafamee fi hanga sadarkaa kanaatti deemaa kan jiru ta'u odeeffannooleen kallattiilee adda addaatiin ba'an ifatti mirkaneessaa jiran. Oduu biraatiin Shawaa Lixaatti Bilisiginnaa fi ergamtoonni sidhaa nama 4 ajjeesuudhaan nama 6 ol madeessuun himamaa jira. Finxaaleeyyii Amaaraa fi waraanni Bilisiginnaa waliin ta'uudhaan Eebila 5 2022 godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda qorkee maaramii jaamutti uummata nagayaa irratti haleellaa raawwataniin namoota nagayaa 4 yoo ajjeesan 6 immoo madeessuu jiraattonni naannichaa himani. Namoota ajjeefaman kana maqaan isaanii kan gara miidiyaatti beekamu namoota kana keessa waltajjii Dingaadhaa Darajjii Dirribaa Aadde Maaramee kanneen jaamanii fi daa'ima maqaan ammaaf addeen baane tokko hoggaatan namoonni 6 immoo madaa'uun himamaa jira. Namoonni madaa'an kunniin hospitaalatti riferiin dabarfamuudhaan achi jiraachuun isaanii kan odeeffame hoggaatu miidhaa guddaan uummata naannichaa irraa ga'u odeeffannoon kun ni saaxila. Odeeffannoo wal qabatuun humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun aanaa Abbee Dongoroottis jiraattota darraa jiraachuun himamaa kan jiru hoggaatu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa hawaasa irratti dararaa raawwachuun dhagahamaa jira. Jiraattonni aanichaa akka jaanitti humnoonni finxaaleeyyii kunniin inumaa hanga namoota nagaa walitti qabanii hidhuu ga'anii jiru kan jiran hoggaatu manneen jiraattotaadhaas hedduu ibiddaan barbadeessaa jirani. Duula waraana bilisummaa Oromoo irratti mootummaan labsamee tumsina maqaa jiruun tarkaanfii fudhataa akka jiran kan himamu hoggaatu humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kunniin guyyoota 4 dura konkolaataa hedduudhaan achitti akka buufamanii jiraattonni dubbachaa kan jirani. Kana wajjinis wal qabatee hawaasni naannichaa yaaddoo guddaa keessa jiraachuudha kan himachaa jiru. Odeeffannoo gama biraatiin qaamonni Bilisiginnaadhaa humnoota tikaa akkasumas loltoota isaanii saaminsa uummatatti bobbaasaa turan ammallee irra deebi'uudhaan gara ministeera haqaa Itoophiyaatiin nama doolaara 100 ol qabu bakka argatanitti saamaa jechuun himamaa jira. Namni doolaara Ameerikaa 100 ol qabatee argame haa saamamu jechuudhaan ajajni ministeera haqaa Itoophiyaatiin darbee caasa nageenya mootummaa fuula saamichaa biraa banuutu himamaa jira. Ministeerri haqaa Itoophiyaa xalayaa waajjira abbaa alangaa Daayirektoreetii yakkoota dinagdeen wal qabataniif bitootessa 15/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreesseen gaafii abbaa alangaa bu'uura godhachuudhaan namni doolaara Ameerikaa 100 olii fi maallaqa biyyoota alaa doolaara 100 olitti shalagamu baatee deeme haa saamamu yeroo fi baasii mootummaa qusachuun garuu himata irratti banuun haafuu ajajuu dabarsuun dhagahamaa jira. Ajajni ministeerichaa darbe kun caasaa nageenya mootummaa duraanuu saamicha qabeenya uummatatti akka malee himatamaa jiran ittuu karaa kan bane hoggaa ta'u seera dhabdummaa caasaa nageenyaa biratti mul'atu kan jajjabeessuudha jechuudhaan namoonni hedduun dhimmicha irratti yaada kennachaa jirani. Kanaan dura yeroo birrii jijjiiramee turetti namoonni maallaqa callaa hanga hayyamamee ol qabatanii argaman haa saamaman waraannii fi caasaan nageenyaa saamee ofiif haa oolfatu jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa waraanaa fi caasaa nageenya biyyattiitti saamichaaf jajjabeessaa turuun kan yaadatamu hoggaa ta'u dhiyeenya boba'aan seeraan alaa gara alaatti ba'uudhaan wal qabatees dubbii dubbataniin boba'aan seeraan alaa gara alaatti ba'u yoo argame konkolaataa waliin haa saamamu jechuun irra deebiidhaan saamicha jajjabeessanii jirani. Yeroo kana hordofee akkasumas yeroo birrii biyyattiitti jijjiirametti caasaan nageenya biyyattii iddoowwan hedduutti uummata saamaa turuutu himamaa ture. Labsiin yeroo muddamaa bu'uura godhachuudhaan saamichi qabeenya uummataa addatti ammoo dhalattoota Tigraay irratti caasaa nageenya mootummaatiin raawwatamuun gara darbuun mootummaan mataansaa ragaa ba'aa ture. Haa ta'u malee amma murtoon saamicha caasaa nageenyaa mootummaaf karaa banuu darbuun itti fufee jiraachuun ifatti mul'ataa kan jiru hoggaa ta'u mootummaan saamicha caasaa nageenyaa kan jajjabeessuuf gaafii mindaa fi faayidaa caasaan nageenyaa yeroo garaagaraatti dhiyeessuu deebisuu waan dadhabeef jechuudhaan namoonni murtoo kana kan qeeqan hoggaa ta'u gaafii caasaa nageenyaa deebisuu dadhabuun rakkoo hordofsiisuu waan hubatuuf saamicha haala mijeessaaf jiramu kunis ittiin yeroo bitachuudhaaf kan kaayyeeffatedha jechuudhaan namoonni hedduun dhimmicha kanarratti yaada yeroo kennatan dubbachaa kan jiran. Oduu biraatiin ammoo loltoonni TPLF fi gargaarsi namummaa gahaan naannoo Tigraay
uummata miiliyoonaan lakkaa'amuuf deeggarsa eeguu bira gahaa hin jiru jechuudhaan komachuun dhaga'amaa jira. Torbaan lama dura mootummaa fi humnoonni Tigraay deeggarsa namummaaf jecha walitti bu'iinsa dhaabuu erga labsanii as kamisa darbe gargaarsi soorataa fi boba'aa gara Tigraayitti fe'amee seenuun kan himame yogguu ta'u gargaarsi lafa seene kunis erga baatii muddee isa jalqabaa akka ta'etu himamama. Haa ta'u malee ergasii deeggarsi biraa tokkolleen kan hin seenne ta'uu fi kana caalaa deeggarsi ni barbaachisa jechuudhaan komiin dhiyaachuun himamaa jira. Dubbiimaa mootummaa federaalaa namni Laggasaa Tulluudha deebii mootummaadhaaf dhimma kanarratti kennaniif sochiin konkolaataa gargaarsaaf gara Tigraay geessuu irratti dhorkaan kaa'amee hin jiru jechuudhaan kan waakkatan hoggaa ta'u kanaan dura dhaabbanni biyyoota mootummoota gamtoomanii uummata waraanaan Tigraayitti miidhameef guyyaatti konkolaataa gargaarsaa qabatee dhibba seenuu qaba jee kan ture hoggaa ta'u sababa waraanichaatiin uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu gargaarsa irratti kan hirkate hoggaa ta'u kanaafis uummanni 100,000 lakkaa'amu fiixee beelaarra ga'ee jira jechuun UN ni himama. Amma immoo sababa uummanni Tigraay yeroo dheeraadhaaf deeggarsa dhabee waan tureef deeggarsi dhiyeessuudhaaf yaadame dachaa 3 ta'uun dhiyaachuun barbaachisa jechuudhaan finciltoonni kun kan himan hoggaa ta'u konkolaataan gargaarsa namoomaa jechuunis soorata fe'anii akkasumas boba'aa fe'an walumaa gala 20 akka ta'an torbaan darbee Tigraay seenee deeggarsi dabalataa akka seenu abdii horee ture. Haa ta'u malee eegasii as konkolaattonni gargaarsaa fe'aman biroo Tigraay kan hin seenne ta'uun qondaalota TPLF'n kan ibsaman hoggaa ta'u hoogganaa biiroo qonnaa Tigraay namni ta'e Ataaktuu Masgabaa namni jaamu erga walitti bu'iinsa dhaabuudhaan waliigaltee irra gahamee konkolaataa 21 qofaatu seene kan jedhan hoggaa ta'u akka qondaala kanaatti konkolaattonni kunniin gaafa jimmataa erga Maqalee seenanii booda gargaarsa buusanii ofirraa akka deebi'an himama. Ta'us dubbiimaan mootummaa federaalaadhaa Laggasaa Tulluu mootummaan dhorkaa kaa'e hin qabachuun waakkachuu kan itti fufee hoggaa ta'u deeggarsi Tigraay seenuu dhiyeessii dhaabbilee garaagaraa irratti hundaa'e jechuudhaan miidiyaatti namni qaama mootummaa ta'uun kan himu hoggaa ta'u lolli waggaa fi ji'a dura eegale gama Affaarii fi Amaaraan babal'atee lammiilee 60,000 lubbuu dhabsiisuu kan amanan hoggaa ta'u akka UN'tti sababa waraanaa kanaan Tigraayitti fi akkasumas Affaarii fi Amaaraatti lammiileen miiliyoona 100 siqan deeggarsa nyaataa kan barbaadan ta'uun beeksifamaa jira. Haa ta'u malee haala kana wajjin qaamonni hundinuu komii adda addaa waakkachuu fi walirratti kaasuun kan mul'atus lolli naannichatti jiru haala qabatamaa ta'een kan hin dhaabbatin ta'uu fi naannichi ammallee goolama waraanaa keessa jiraachuu odeeffannooleen ba'an akkuma saaxilantii jiraniin. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii fi oduun saatanaaf qabannee dhiyaannee hanga numa waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.